Guyyaa fuudhetiin Mustafaa xiqqoo waan akka dhukkubuuti hoggan geessu Mustafaan na gaafate jechuudha isin garaanii qabdi akkamiin humnee humneeti eessa garaa qabdi jechuun kaanis hashaafa daruuni gartee garaa kana keessa inni isillee na mureetti la. Kofi jedheti. Garaa kun na muraan jettee Ini udah udah gue tuh Mustafaa sekolah. Kita kana jaga manni gaari hoggan hashaafa kaasa jiruun kun yoo wanti waan takka keessa jiranii waan baatii takkaamu lama beektii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Sudati dhaggeeffattoota gadaatu akkuma jirtan nagaa keessanii fayyaadha. Bakka jiraatanii akkasumatti warreen du'aa nu godhan hedduu takka galatoomadha. Arallee qophii ajaa'ibaa takka qabannee isinii dhumne akkuma duratti gartan viidiyoo halee irratti gartan gadaan fi Beeruzaan miyyoo takka fidanii jechuudha. Gadumaaf ta'ee sitti funaa jennee fidan. Amma anumaa jechuudha rakkoo keessa jiru anumaa mashaqqaan keessa jiru gubbarraan cinqii ammas nara dabaluu barbaadanii maaliif namni tokko fuula akkatti fudhanii jira. Fuulli kun taphan taane yoo bultii ijaatte bultii gizimata akka ijaaru malee bultii akka ijaaru hin ta'e dogoggoraan ijaaree warra sirii warra wanni irraa fuudhee cinqaa jiru takkaan illee dhaabdi bultiin yoo bultiin ijaaraattee ifarraa ilaaltetti waa hunda adda baafattee tasgabbattee amata meeqa jechuudha osoo hin fuune osoo hin fuunin dura hojii wajjin wal jiraatanii keessatti wajjin jiraatanii sanboota jechuudha gadi fageenyaan waa'ee ishiitii fi waa'ee maatii ishillee bartee akkasitti intaan takka maatii ishirraa fuutaa jechuudha. Akkasumatti isaan sitti fuunaa janii fidanii taarratti gaafii takkan isa gaafachuu barbaade eegumsa isin duratti biyyoo amma dura dhuftee waggaa dhuftee dibbuma sanaa nutti haattee jechuudha sheexana taatee hottee sangatee sumayyaa. Waa'ee biyyoo saniitiin innilleen waan aan jee ture ergumaan mandiraan gama fayyaatiif kanaas waan sanatti himee ture isiniif illee hin himne waa'ee saniitiin isa gaafachuu barbaade osoo miyyoon sun dhumnaan taarratti jechuudha miyyoota tanaa taarattiin isa gaafachuu barbaade miyyoon sun an hagam fayyaa qabu sun anuma galtii ergan fayyaa dhabee isee lafaa keessan gizeen lafaa hau miyyoo hin jirtu qottee anzaashi mutillee hin biyawu. Kanaaf jecha yeroo san keessatti namni anuma jiru gadaadha. Kalaas miyyoon gaa'eeraan fayyaa dhabnaan qottee hin beekanii ammallee bakka tana jirti hin beekne garuu ishiin waan boqottee taa'aa jirti malee waan fagoo jirtu itti fakkaattu. Akkasitti gadaan miyyoon sun dhukkubeetiin haasuma geessee garaa qabdii naan jechuudha. Miyyoon garaa qabdii akkasittiin ari'ee oofee ofirraa ari'ee akkana jee baasawwee miyyoon tun jalqaba irratti biyyaa dhufte hoggas biyyaa dhufte takkaatis hin heerumne an haga anuma qofa ibsanis mana ishiin kas jirtu fasarramne ittiin darabne miyyoon tiyyoo haala akkamitti garaa godhatte maaltu garaa godhee shakkii gadaa osoo hin ta'in mee garuma kana bakka inni irraa dhufe mee gaa walumaanuu yoo dungis dura nama fayyaa qabdu dhufe an akka ishiin taate gaa hin beekne waan kana mee walumaan gadaa qabannaa gadaa mee dubbitan maadda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka kun hordoftoota gadaatu biyya jirtu hordoftoota keenya arraan tanallee kun akkuma tana dura gartee isin dhiyaachaa turetti obboleettii teenya aanee jaalalatii fi aaneen jaalatilee nasuma jira ushoo wajjin asitti isin dhiyaannee jirra. Wanni qabannee isin dhufnee akkuma gartee maan tana haasoo aanee irraa bahee dhageessanii jirtu kanatti nuti illee gartee gaafii ajaa'ibaan na gaafate waan tana dura gartee kute intalti gaafa inni fayyaa qabu gartee wajjin gartee waa hedduu dabalatan ta'uutti isaa tana dura gartee diiguu turte intalti sanii raate dhiigaa tajaajilanii maqaa ajaa'ibaatti moggaa. Sanumaafuu gaa obboleessi ta'e aaneen jaalala
miyyoo waa'ee sumayyaa irraa na gaafate sumayyaan nama gartee gaafa inni gartee fayyaa qabu wajjin gartee waa hedduu dabarsee bultii aanee jaallatee talaa hidhee isiidha. Ammallee akkasumatti obboleen eegaa gaafa inni gartee fayyaa dhabee sababa isiin gartee isa kana jaalachuutiin innillee gartee jaalachuutiin siiriin kan itti godhame jechuudha aanee jaalalatti. Intalti immoo egaa aaneen jaalala gartee siiriin itti godhame maraate intalti kaatee biraa baafatte jechuudha akka rasaasatti. Immoo inni waan ajaa'ibaatiin na dhufe intalti san gartee dhugaa itti dubbadheetiin jira. Tana durallee انت راجل كانت عايزه انت ناس نص بقى واحده جاتنا fuudhetiin mustee xiqqoo waan akka dhukkubuuti hoggan geessu mustee faana gaafate jechuudha isiin garaanii qabdi akkamiin ni unee runneeti eessa garaa qabdi jetiin kanis kashaafa daruurii gartee garaa kana keessa inni isillee na mureetti la. Garaan kun mura naan jettee اللي هو ليه ربنا كنت مش ده ماسكهم لها Tuuta kana jaallata uummanni gaarii hoggaa kashaafa kaasa jiruun kun iyyuu wanti waan takka keessa jiranii waan baatii takkaamoo lamaaf deemti jedhanii keessa. Aaneen jaalala waan ajaa'ibaa qabatee naa dhufe intala gartee duraan gaafa fayyaa qabu isa bira jirtu tagartee eeganni maraatee biraa kuttee baafattee jechuudha. Waa'ee saniin na gaafatee dhugaadha waan kanallee gartee ejjidii takka taniin himeefii jira aanee jaalalaatii intalti dhugaadha gara qabaachuunis waan dhugaan jiru obboleeyyan kiyya jaalatamoo keenya wanni kun waan itti takka gartee nama dhibu wanni biyyoo sanaati intalti gartee gaafa inni gartee fayyaan qabsanii ani gartee hoggoggaa biraayin gabbeessuu qofaa dhaqee ol deebi'uudhaan ture inni gaafee kadhu gaafa meeqaantama isaa gartee biyyoo tana gartee gaanis kophaa dheegi jeetiin biraa deema gurbaan gartee khalafaa ka'ee gaafa maraachuu qabu san gartee ati atummaan kun hafaatee gartee intaltana sii tumufaadhaan itti dhufa sii gartee itti fi dhufaa guyyaa meeqaantama irratti dabaltee na yaamti naa gartee magaalaa keessii jechuudha. Intalti tun gaa ani gartee atimmaan tan akka nama na shakkenna fakkaatti aanee keenya garuu ani gartee nama gartee atimmaa waan akka gartee gaafa san ati fayyaan qabdu waan akka gartee ani yookaan akkas garaa godhee dirruma baasaa jaama keessa qabedha garaa godhee itti fakkaatti inni maanta intalaan jaallu saayinii beekuun akkamitti akkana godhaa na shakkiin amma isaa ati olumaan baafatee malee keessaanii qabu gubbaan shakkii keessanuma jirtee barbaadeeti asumaanii intalti immoo aanee keenya dhugaadha intala sana durallee gaafa sibira binnu sanillee hin maraammarree intalti ni qabdi. Gara akkuma kana dura si hime sanitti miidiyoo tana beekadhu waa'ee miidiyaa kanarra takkaa dubbanneetillee hin jiru waa'ee siidhaatillee kana gaafatte si himeetumaan iji siidhaan dhusne waa'ee intala kanaa takkaa miidiyaa kanarratti hin kaafne irraan tan na gaafatte adummaan asirratti waan ta'eef jecha waa'ee intala gartee antiyyaa talammada fittin irratti yaadatte na fakkaatti gaafa sanumaafu. Taarratti onis hin jirin qabaa. Sanumaafu adummaan tana gaa intala tana gartee isiin kutte intalti garaa qabdi. Baatii ani fuudheetiin kalaasii guyyaa sana fuudheetiin musteefaa xiqqoo waan akka dhukkubuuti hoggan geessu musteefaan na gaafate jechuudha isiin garaanii qabdi akkamiin ni unee runneeti eessa garaa qabdi jeetiin kaanis kashaafa daruurii gartee garaa kana keessa inni isillee na mureetti la. Garaan kun mura naan jettee اللي هو ليه ربنا كنت مش ده ماسكهم لها Tuuta kana jaallata uummanni gaarii hoggaa kashaafa kaasa jiruun kun iyyuu wanti waan takka keessa jiranii waan baatii takkaamoo lamaaf deemti jedhanii keessa jirti intala. Akka immoo wanni kun halkan bakka itti qabatte ani hin barre achumaan beekadhu gaa. مليون بايد أكاولوان لسه ما بقدر Egaa miyyoo itti kan qabdi baadiyyaa meeqa? خاطرت مجيوري مجيور أنا ما شكي قاعد نقول أقول يسلم لك كيس Asirratti moo مجيور شنو يقولتي asirratti miyyooni dhuga nu bira jirti intaltun. Anammaa bakka kanatti miyyoo tan aanee illee ibsu takkaan irraa eegu ture tana durallee gaafa inni maraatisa. Aanee yoo walitti tuubaan bartee waan dhiite amma dina shakkuu jirta waan akka Asii akkuma osoo hin ta'in waan kana erga fayyadee eegaan lafaa ka'ee akkana ana gattee mire haa miyyoon tun kan osoo ati garaa godhee hin taane Aku sana mana nama itu tu semua korba. Miyyoon tun wayii nama biraatti dabalamtemu. Eessa garaa godhattee maal qoratanii maal gara galtee Ani takka maal tumtee qabdee haganan waa haala beekti beeku
anaa hin eegini ni misimnaa. Ani waan kana gaagaa. Takka maaliif isin lameenuu miidhagootaan dirqama waan san adda baasinaadhaan yaadda jiruufin. Garaa walitti hin taane. Waan kan si gaafadhe malee ammas deebii an san dhiisee bara. Angadaan garaa natti nu Ada kan ini gara qabdi kana Naan jedhu. nani. Alhamdulillah shaytaan hin jedhuun. Idaawwan shaytaan deemaa jiru maqiisan. Dhugumaa sisla. Yaa. Wanti Dhiisee bire ammaan tana ammaan tana. Amma guddatu labu. wanti ammaan guddatuun Ammaan tana. Ilmoo abbaa fakkaatu laalaayee. Ammaan Abbaa tana. fakkaatu laala. Yaadde Rakkoon Asirra irratti ni ilaalla. Ni ilaalla. asirra dhaabbadhee kan miyyoo ammaan tana fiddee dhufte tana. Wanni dhaadde miyyoo ammaan tana fiddee dhufte tana. Miyyoon nama nagaati. Duruu mallee qabdi. Minaan manii. Gatanii haasoftu ni jiru. Maarajaa gaataan santa dhuftee baatee namatti garaa godhattee. Taakkasa bira kan turte. Annaga nama nagummaa ishii maatti beekan fudhameeti. Tanaa bara. Antaati natti tanaatu dubbinatti jira. Sammiyyoon Akkamitti namni fuudha. laa inni wajjinis dubbataa gisee ati bira gabbaate Sammuu inni anamma biyya harka sagalee kootti anamma miyyoota nagartee waliin kaafadhee fuula miidiyaa kana bira fidutti. Miyyoota na gaafa san aaneen kun gartee gaafa keessaa taasisan intalata nagartee hoggaa isii harkallee xiqqoo ni wayya. ni wayyaa walumaatu waan jejjaa walumaatu Haa, qoflaawu. harkaata goggoleeti. Qabatu fabde. qabatuuf deemu. Harkee Yoo jira. midhaan biraa hin gartee afaan aangaa ni bagadiin yeroo baay'een biraa gabba isii bira dhiisee naasuu qofa isii jiru faana dabalti. Dhiiroo kam jeetiin dafii motoraan gartee fiigaa ture. Isaatti fiigee gartee kattan solaa darbeetti fiiguu fa'aa gaafa meeqaan tapha qabachuudha eenyummaan. Sabuni takay mo waan bargololaa bara. Waan golollee mana isaa takay. Wallula beeyta. Sirriitti jabbulee. Ati wallolaaf ishinni beektaa gaafa maraa haisaa utaaltee sammuun teessu si jijjiiramte gaafa wanta si godhan saniiti bara. Egaa hoggaan inni achi Hakkuu isii agartee fanni birkaantaa gaafas. Ati mirkaantanii fayyisaa hoggaan. Hakkuu isin dhufee gubbaa teessee fanni birkaantaa. Wanni Erga fayyaa dhabeemu. Eeha. Erga fayyaa dhabeemu. Erga fayyaa dhabeemu. Laa eega fayyaa dhabdee guusi isis bira haa. Dhabdee gartee maraa si maraachan. Si maraachanii biyyoota agartee itti fiiguun kee garteeti. Dhawuun fiigamu. Laa Harkaanis qaqqabachuu ni harkaa qaqqabachuu fe'e. Hanga beekamu gaafuma san immoo Alhamdulillah shaytaan rajimi. fuula miidiyaa duratti immoo waan kana gartee Sumba. salphina wanni kana tuni Qaaniidha. hin dubbadhu jetti nama beekadhu xiqqishoo. Sumaa si dubbisare. Duuba haa waan kana ishii man kaawwina. Isaa fiddeetti. Isaa fiddeetti. Biyyoota na Ishee yaalafteere gaafa tumba. gaafachuudhaaf gaafa sana namaa gartee itti haroomfatee jiru atis jidduudhaan gartee hedduu tokko mashkula na goote fe'isaa utaaltee gaafa san gartee gaaraas gartee gaaraan harkaa gartee hedduu takkaan beekadhu aanee keenyaati kun viidiyoollee gartee jirtaa gaayuu manaa masee fakkaatte malee hedduu tokko mashkula na goote mashkula sana eegatti fayyiteen gartee miyyoota na gartee gaafadha gaafa kabiira gartee bira geessunillee miyyoota na beekadhu ati intalti ati iccitiin si jalaa boon jirti gaafa sanillee gaafa gartee kabiira tokkoffaa yeroo jalqabaa bira si geessin ni jirti gaafa san isiin sanumaafuu gaafa san dubbachuu hin dandeenye gaafa aaniin jaalala fayyeen waan tana haasa jeetiin dhiise achiin gartee obboleettiin dhuftee jechuudha. Isin dhufnaan dalanuutu gartee intalatan harkaa dadhabbiisumaa wartoota bultii teessan facaafte jetteeti isillee gaafa san ni loltee jechuudha. Lolteet intalatan dhabama godhaa jettee dubbatte jechuu barbaadeeti. Anta kanaati amma beekta wanti tana dhaabbattee an dhalaa biyya tanaa fuudhan barbaadu. Siindoo fi tanaati bira. Dhuga gaaduu Amantiin qabdu godhuudhaan. wanni ni maraamaraa hin jeefamu Takkee baatii lamatti garaa godhatte. Takkasii turtii immoo nama nagaa jettanii sheeka bakkeessanii. Natti dantuun awwaan hin taatu hin jahaa. Ni maraammarata. Ni maraammarata. Tammaatan ni maraamaraa. Maraamaraa. Wanni maraamaraa irra maali? Akka gartee sumayyaan gartee maata lafaa hirumatti wanti dhab jettee irra mul'atte kana. Akkanatti kasaaraan humneen sumayyaa beekadhu eega gartee hedduu takka wal bartanii atis isii kana gaafa fayyaa qabdu hedduu takka jaalattee naafsiin adda baan itti eeguma garaa mura qotatteetis naafsii dhaabatan fuula qofa eegette wanni kun beekasii godhatu. Sababa saniitiin eegati fayyaa dhabdee biyyoon gartee wanni kun irratti mul'annaan as jidduu tanaan ammaas biyyoon hedduu takka gartee rifatu eegate qalbii si cabuu eegate wanni kun irratti argame. Anis gartee ol baasee biyyoo kana saaxilan baasuuti shari'aan illee nama sattaraa jettee. Jeetiin beekadhu waa'ee isiin kaafne asuma kanaa beekadhu mana shakkitaame waan fittiin beekan amma siis shakkii beekadhuan immoo sii kan immoo ammas shakkiin hin qaban akkam gootte gaafa san fayyaan qabdu
Marataan jechuun haati giddii qabdu yoo sana bal'aa qaamanii deematti kaasee kana waan baanatti fakkaatu yoo qabde beekadhooti. Hedduu tokko kan gaafanillee addaan isin eega akka gartee gurbaan kun biyyoota gartee waan taane waan hin jenne jeetiin hedduu takka jechuu irraa si eega matooraan qabadheetiin dhufe jechuu gaasiin irratti awwaaltee ati gaasii rabshaatti godhuu eegalte waan akkasiiti sanumaaf dhugaa. Mee ati waan kanarratti mee dubuu mee kam jettaa? Takkanati ati oguma sinuu bar oguma taasisu taatee erga manaan faasan keessa ta'u waan san manaan bartee. Isii kana gartee eegaa fuudhee mushtee fageessee waan kanarratti erge garuu isii kana si namarratti yookaan ragaa fidadhee beeksisuun kiyya garuu dirqama ture. Mucaa tokkollee gartee kan itti badde beekamu numa jira. Intaltuun akkana jee isa tokkicha san qofattiin gartee na beekne boodallee ragaa naa taataa jeetti dubbadde. Eegan ammoo eegate fayyitee si qofattiin usheelleen quban qabdu waan kana. Ati waan kan kusan dhosuun qabdu himtee isin walmayoo taatanii biyyoota maraan martanii ibsuutu qabdan malee waan akkanaa kun biyya namaa keessatti haaraan dalaganii maqaa balleessanii dharaan keenya guddoon ishiidha takkaan nyaataaf jira. Kanaaf hojjan dhalaa keessaa waa fuudhaa rabbiin irraa qabu hin jira takkaan addunyaa siyyaata qabdan. Amma asirratti beekadhu yaani inni qabu beekadhu isiin fuutee jirti. Na biraa gaafa sana namni fuudhee intaltee adeemtu jettee shawwu isiin immoo quban qabdu intala tana. Isi kannineeti hanga achuma dhahee gartee biyyoon tun isii naa jabeessitu haa qabdee jettee eeydu anis isin mashkularraan jirammaan tana isii biraa ta'es jeeti achittiin gartee irratti gartee akka ta'u qabu gartee sana sunee maraamarree ilmoo nama taatees bakka irraa fiddees barraa jeetiin isi kannee beekadhu ushoo kannee jechuu barbaadeeti. Isi immoo bakka isin dheedhi taasumaan gartee hordoftoonni keenyallee haa dhaga'aniiti beek isirraa illee immoo baasuun dirqamaa isin jegaa. Lugaana fuudhee gurbaa kana biroo teessu fayyaan gurbaa kanaan deemtu gubbaa teessitu toltu waan biraa aartii yookiin biraa fuudhee bar deemte yaa deemtu si wajjinnaan jettatis. Deemte na wajjin gallee akkasanillee asilaa waan saniitu akkasitti garaa godhattee jirti waan hin beeku taate danuunuu beekadhaan waddaan hin baafa daaniin qoradha silaarraa. Waan sawwee nama teessis naa hin xuyne beekadhu xiqqollee. Sitti nimneen daranuu kamii matanaa shaarra baafte jeetiin hin qaanfadhee jiisee beekanii na qaanfachiiftee warra dubbachuu gaafachuu naa dubbatu. Iyyoon gaa fide kaaya bira hoggaan kaaya gaa waan teessee beeka haraasaa yookaan waardiyaa namaa ta'uu hin dandeessu beekadhu. Hanga teessee anis hojiin qabaa bobba'eetiin galaa mere guyyaa kana guutuu qabu bultee torbee lamaan kana teesse. Tabb jetteetu na kaatee hafutte. Telefoonatti bilbiluun kaaftu bakka kanaan jireettee namni isii hin jiru bakka isiin jirtu bakka jirti jee namni isii hin jiru akkasittiin firaatti dhiisee barsiis gaafadde hin dhufee naan jettee mere. Halas achumaanii firaatti dhiisa kan dantaasee kii waan duraa irratti hin qabdu nuti deemuu waannaan. Takkaan adeemaa taarratti isaan irratti illee dogoggora guddaa qabdan isin. Maaliif gadaan isitti himee waan isa waliin miigoosan bakka isheen raawwate qabuun amma yoo ammallee garaa sun garaa qabatte booda ammas ilmoon tasaa teettee dhuftee gocha taane irratti darbuu dandeessi. Kanaaf jecha dhugusan isin dirqama waan sana ifa godhuu qabdanii gadaan osoo badii isaan beekutii tanas osoo waa hunda itti hin baafatin taasisetti fuudhee. Wantoota ta'a wallahi waan hedduu namatti ulfaata takka. Kanaaf jecha jara keenya meeshaan illee dubbina irratti yaada taasisan laadha. Akkasitti sitti fuunaa ganii fidanii waan kana wanti irratti gaafadhee qabee fi miidiyooma isaan fidan ta'an irratti gaafadhee isheen sun akkas taate tan akkamitti nama naa kanaaf jecha dhaan takkaa jirga wayii naamusa qabdu immoo haadha fi abbaan kuntutanii nuti isaan godhatee takka isan ta'een barbaadu jechuudha. Kanaaf jecha jara keenya hedduu akkasiin jaalannaa haasallee isin dhiirsinee gaamee waan irra geenyu dubbii kana haala ishiin itti deemtu yoo dandeenye egaa viidiyoo isin kalaqamnaa amma qophii biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Bye bye.